Inza buqqisa. Nyaachistanii jirtan. Waa'ee abbaa mana nattaasa ammas bira taa'ee arge. Waa'ee lubbuu namaa taasisaa jira. Abbaan namaa buqqeen garaagaruu dandeessan. Waa'ee abbaa manaati miti. Daa'imatti bareedduu tanaa taasisaa jira. Isinii galee nama akkasitti eenyummaa ishii jijjiiree mana madaa miti ba'ee mazaraa gale. Damooza 6-7 nama dhooggatameedha micoon tuni. Damooza 6 birrii jan argiteen beektu. Damooza 6-7 dhooggatamte ji'a 3 affanamte duute jette. Bilbileef duute naan jette madaamni ishii duute naan jennaan akkamitti duute reeffa ishii naa ergi hospitaala ishiin keessa jirtu naa ergi bakka reeffi ishii firiijii keessa jiru suuraa kaasi naa ergennaan kachiraa wasaa ka Itoophiyaa jettee bilook na gooteeniitiin jechuudha waasaapirraa akka ishii sobdu argeen ani gadi bee warri beektan ni beektan safuuffaa zaloo jiraattan hin beeku ijoollee baay'ee waliin baas safuu miidhagina akkasiin jirti miidhagina ortodoksii takka akraarii wayii jechuudha. Intalli suffaanti haadha ofiitiif akkanatti bo'aa miidhagina tanaa bo'aa bulte harkaan bulu guyyaa ammoo bo'aa bulte akka taatee rabbiin nu gargaare mana sanii harka ishee poolisiitti kennattee poolisootaan paaspoortii ishii kennamee fi biirootti poolisiin qabee poolisiitti erginee poolisiin qabnaan poolisiidhaan mana sanitti deebisinaati. Iyyi makiinaa poolisii san qabadhu mana sanitti iyyi jennaan በጣም ጀግና ናት በነገራችን ላይ ዲሩ ይዋን ሽን ከቻ ባተ ከነ ከቻን ባታን ነቱ ስኒት ማዋይ ነው ያው namni baay'een beeku maaliif nuti gas irra gadi buuna kechan gargaar akka keessan nama 22 teechisne targa nama waraamne nuti odo poolisoonni beek seeranuu deebanii poolisoota qabsiisanii targa poolisoota nama waraabu ummata faaraa gowwaa gasii bansiisanii micayyoo viidiyoon cufsiisan isittu nyaachise damatti tana bar oo ka viidiyoo kottu bay xroofticha haadha keeti kana biyya rabaatu gurgurtee ijoollee keenya nyaachisaa jiru. Baana gina tokko noota wuxa. Ani wanti daa'imattiin tun garaa na nyaattu idimee kanaan waggaa 17-18 kana keessatti makaraan ishee irraan qorumnaante maal iddiliin akkana haadha tabaaree moo abbaa tabaaree jira. Dhugaa rabbi an bakka nagarramti. Jabummaan ishii inni xinikkaadha waa garramin. በነገራችን ላይ ኢንተርኔቱን ቱካንዶ ወራብተ jirti ቱካንዶ በራብተ ሀጥሪ አረባ ቆሬራን ኡታልቲ በር ማለ ወተን ኢንተርኔቱን ቂጭራምተ ጀወራ ማሳዋትነት ሲኒ ታተርት በከሽን jirtu beetan asrat argitani miti haa kukkutani qaata jawweedha masawaatነት godhan micayotan odoon nuti yeroo dhaqqamee baasu baanne dhumatee fi ture micayotan jechuudha imboojin ergina bilis nutti cufa maal fi kuni sagalee sini taana bar nuti nu argaan jennu asrat eenye giifti nu kennaan jennu nutti guuraan jennu taabtaboodha sini ni jennu yeroo rafti keenya nama sagalee walii ta'udha. Hadda mijayoota nuti dhaqqabneeti kan baatee hadda TikTok irratti argitanii nama 21 teechistanii fuutanii bineensa arabatti kennitan. Okay? Fuutanii bineensa arabatti taargaa waraabsistanii namichi gizeen albee akkana godhu waraabsistanii harroota haadha keessanii siin jechaa jira bar. Namichi gizeen seentii baafatu waraabsistanii sooshaal miidiyaan mulu namichi mijayoota amana bootaa qayyarate goonni qachiisuu baattan caaltuun Oromoo miti. Boota jijjiirata namichi fuudhee jechuudha. Kulaaliti takka bee doolaara meeqatti gurgurata haadha. Onnee ishii ija ishii meeqatti gurgurata haadha. Ilmaan haadha keechanii namicha fuutanii marrajaa jalaa baastanii mee namni aduu cufatee naatu. Amma maakiif famasiidha jettanii jala teechan. Viidiyoo cufsiisuu dadhabde daamattii tana. Gizee ishiin viidiyoo bantu viidiyoo cufsiisuu viidiyoo cufaan jechaa ture. Eessan nama dhageechu famasiiwwan lammaanyi. Ababaa lammaanyi isin jechaa jira takka takkaan maal nama gargaartu lammaanyi isin jechaa jira. Budaa. Mee Mubaarak achira jira siifuun achira jirti ijoollee famasiin achira ciisti akkamitti viidiyoo waraabsistu akkamitti viidiyoo baasistu taargaa naga waraabbamu namichi gisee seentii baafatu aga viidiyoo waraabbamu በነገራችን ላይ nyaatanii jirtan baga gammaddan ajjeechisistan jirtan boruufuu namni akkanatti miti kan gargaaramu dhalli nama akkanatti miti kan gargaaramu isinii galee aadiyoo cufsiistanii aadiyoodhan dhossaadhan gisee utaaltu viidiyoo bansi mee viidiyoo ban ummata ababaa mataarratti marga ummata dalagatee nyaannisi viidiyoo bani mee achi qabi akkanatti baasuu namni akkanatti baastani arbi ababaa ergadhe jajjabaan nama galchaaree zigataamii hulla ummata buqqeen qabna nuti ijoollee mana madaan wayya buqqee qabna namni aadiyoo cufsiiseeti sagalee dhaamsisiiseeti gargaaramoo addabaabayitti akka nama poolisiidhaan seeraan ajjabamtee ba'aa jirtutti. Namicha kana wajjin hojiin qaba. Maallaqa kiisii kootiillee kafalee mucaa fuudhedhaa turte. Kanaafan muzammilii waamaati yoo muzammilu hunda isaatii ol ta'e ammas taanaan
karaa keetiin malee hin deemnu yoo humna keetii ol ta'e musee ati nu wajjin dabalami wal qooduu miti waliin taanee obboleettii kee akka sana ifaajaa fi turte waliin taanee kaa baasimna kana laala. Hayyee waa takka dubbadhaan bu'ii mubaarak hin bu'a. Ila wallaahi rabbiin naaf ragaadha. An eefa kaleessa asirra wajji turreeti ilaa ammaatitti hin rafne yoo guddate daqiiqaa 3 hin rafne. An hanga ammaatittuu isin ol nama aarsaa kafalaa jiru ammallee na eegaa. Yoo mara dhabe anuu gabbahee isin beeksisa. Yaa gastii kiyyaa haa banadhu naa obsaa hagasanii namticha wajji haasaa jira micattiin akka nagaa qabdu obboleessi isaa natti hime. Nagaa qabdi. Obboleessi mucattii argee jiraadha. Obboleessi namtichaa wajji haasayaa jira obboleessa namichaa dubbisaa jira garuu namtichi akka malee godhata inumaayyuu gartee mallaqallee. Obboleessi namichaa mucattii eessatti arge hoo? Hin gaafate malee innillee eessatti arge. Micattiin nagaa qabdi garuu namtichi akka malee aaraa jira naan jedhee hin deebisa jedhaa. Waan micattii homaa wanni isiin taatu hin jirtu. Sanaan amma suula gartee suni rakkoo iyyuu hin qabu. Wanni guddaan hin deebisa jedhaa jira jedha. Yaa Muzammil dhageeffadhu. Ila dhageeffadhu. Hin deebisallee yoo jedhe daqiiqaa takkatti qatti godhee akka deebisu jedhiin. Bakka honnollee geessa yoo jedhe ijoollee birallee geessa yoo jedhe qatti godhee akka geessu jedhiin. Daqiiqaa takkaa fi jinniin ati ittiin deemtu haadha faate. Noo sanii miti gadi akka karaa hundatti okee jedhiin isin jedha garu. Poolisa geessa jennaan waajjira poolisaa geessa yoo inni jedhe. Yaa jara keenya Muzammil. Muzee kiyya laali waajjira poolisaa geessa yoo isin jedhe si doorsisu ta'e. Waajjira poolisaa geessi jedhiin kan nu barbaannu. Muzammil. Bakka irraa fuudhee deebisa yoo jedhe mee qoy obboleessa kiyya qoy bakka irraa fuudhee deebisa yoo jedhe akka bakka irraa fuudhee deebisu goosisi. Yoo mucattii birallee geessa yoo jedhe akka mucattii bira geessu godhi sii galee karama hundattuu ati ishi jedhiini. Haadidu. Haadha faate dhagaa amma laal Muzammil tokkoffaa wanni gootu namicha obboleessaa haa kadhattu Muzammil sii galee. Obboleessi akka haadha kaanuu baasu akka godhu tasgabbiidhaan sanaan alatti yoon ta'in akka amma isin daawwachan kanatti karrummaan fala itti dhufu tokkoon jiru akkanuma ooltanii haasayaa bultan. Sigale wallahi Muzammil bichaan furmaata ittiin mucaa jalaa goruu argannaani qaasaman billa daqiiqaa 15 fudhamti mucattiin. Wallahi rabbiin Muzammil bichaan karaa ittiin jalaa goruu isa bichaan rakkoon akka hin geenne. Okay hayyee an micattii tana rakkoon narra ga'u aarsaa narra ga'u hin fudhadha. Garuu micattii tana asirra wajji jirra yoo karaa kiyyaan fuutan malee micattii tana fuudhuu hin dandeettanii an yoo jalaa gori naan jettan jalaa goraa gaafa dhabdan Oromoon guutuun akka agartee an masuulinnatti hin qabne akka naa beeytan ayyoo barbaadan na qabuu miti ciibsanii na haa qalan an jalaa goruun nan dhibne garuu naa obsaa isin beeksisa waan irra ga'een isinii tayamoo jalaa gore. Afaan haasaa Muzammil jecha gabaabduun siin jee bu'an golaaf golee fi qilleensa asii waliin beenna waan ta'eef tokko nuyi amma mucaa akka dhiiratti akka obboleessatti akka sabaatti tokko nuyi amma mucaa dhaabbattanii wareegamatti kafaltanii baaftanii makiinaa ol naqattan gabaabdutti intalti achi deebitee waa taates achi ba'uu dhabduus gabaabdumatti biyyitti tuni. Namoonni xalayaa qaban kumaaf kitilaan jiran duraan dursee yoo sii kenna ta'e yaa kee akka waliigalletti micoo naafidi siyaa fidu sii fiduu dida dhiirti agartee ulfa qofaan mudanne maqii jechuu inni fuudhamuu fi fuudhamuu dhabu wallaahi maqaa rabbii 99 innatti haa ta'u erga taargaan isaatii fi viidiyoon mucaa hoggaa makiinaa seentuu jiraatte tana fuudhuun gaafa dadhabame namummaan qabnuu jechuu maaliif. Nuyi fagoo jiraannu kumaaf kitilaan namni seera qabeessa magaalaa jira. Jala keenya waa tokkotti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'an yoo Muzammil dhaqee adubbisu tokkoffaa eenyuun ajjeeftee eenyuun baasuuf eenyuun ajjeeftanii eenyuun baasisuuf sunis intala Oromoo kunis ilma Oromooti. Muzammil deemii namichaa naasee yoo humna keetii ol ta'e obboleessa koo haasaa namaan laalinatti waan namni siin jedhu hin laalin. Kaleessa akka dhiiraatti dhaabattee akka dhiiraan nu si biraa rabnee bara ati makiin akka dhiiraatti dhaabattan jechuudha. Mucaa kana baasiftan haadha baatee dabalatee mamma bayaan warra asirra bultan jechuudha. Dadhabnee rabne. Baatee bar kaleessa nama ergisa waan mallaqa sii kafalla jedhee nu biraa deemee rafaa bulee bar har'a dhuftee haadha faate ila hagaan si kabaju beeka.
garuu Muzammil wallahi billahi suma wallahi obboleessa kiyya yoo ta'e namni dhugaa irraa dabataanaan direct ma itti hima yoo barbaadde mana banatteen arrabsita malee ana gammaati samtuu siin hin jenne obboleessa kiyya laali hagammaati hamtuu takka siin hin jenne yoo namni karaa irraa jalaa gorii siin jedhe nama laal ammallee taanaani dandeettu taanaani karaa irraa jalaa gorii yoo hin dandeenye Yo wali galle malee amma fudhachuun dandeessa. Mubarak. Em fuutaati micatti tanaan karaa irraa hin gora riskiin irra dhufa ufirra fudhee jalaa hin gora micatti tana Oromoonis har'a an bakka ittiin gaafatamu naa obsaa isiniin jechaa jiraami naa obsuu dadhabdanii jalaa gori irratti xiyyeeffattanii jalaa gori jechaa jirtanii. Hayyee bu'i ummee siif obsinaa bu'i Mubarak dawwali mee Muzammil bu'i mee bu'i dawwali rabbuma sodaadhu siif obsinaa bu'i. Bu'i mee rabbuma sodaadhu halkan kana guutuu nu obsaa yoo jette siif obsinaa bu'i. Nama waa takka wanni gochuu danda'u nama waa takka aqimii hin qabnetu hayyee bu'i amma bara amman tanaa osa buutee itti haasawtu yaa buleessa qish. Amma Elijoo dhiisaame waa amma akka jalaa gori namni amma yoo danda'ame isumaan jechuudha sinii galee akkuma amma Mubaarak jedheen dhaqee gaafii tokko irraa xumuratee yookiin immoo yaalii tokko godhee haa dhufu yoo mucaan kun dadhabe humna isaatii ol yoo ta'e dhufe an humna kootii ol ta'eera wantichi kun yoo jedhe waan gochuu dandeenyu goona ammasitti garuu tasgabbaa isin ittillee jechallee hin jedhinaan isin galee namni kun halkan guutuu ta'aa bule si'oo miira keessa gala nuti ani mataa kootiin biraan rafe ijoollee kana gatee bilbila koo as keessatti gatee rafe isa rabbiin beeku kanaafuu namni miira keessa gala itti dhaga'ama callisa carraama kennameef kana dhaqee yaa wallahi silallee gaafa banan yaa waa maakiin rafteenna dhaqaashii waamaan jedheen dhugaa rabbeen aniyyuu sitti erge maaliif ennaan wanta kana dhaqee mucaan kun yaalii haa godhu bakka yaa ammasitti warri koomentii rabbii keessa sodaadha hin barreessina emotional ta'a namni kanas laalee sinii galee omaas hin jedhina dhiisa du'aayi godha amantaa keessaniin warri musliimaa kiristaanii waan dandeessaniin ammasitti du'aayi godha rabbiin gatee naman gatu biyya hambaa kana keessatti kaalas waan biraa dhiisaa bakka yaalee haa dhufu. Of kalchaa yoon dogoggore. Xiinxalaan jira wayin xiinxalaa jiran. Tota boleewwan keenya asirraa dhaggeeffataa jirtanu dubbiin waan kijiban qabne deemee ambaasaadara bira ga'eera. Wallahi xiinxalaa. Amma dhaggeeffadhaa garumaa inni na dhagaaka dubbiin deemee ambaasaadara bira ga'eera wallaahi dhaazib kun hojii sammuu namichi nutti hojjete yoomuu hin dagannu. Amma wanni deebisaanii modereetarri Muzammil deebisaanii please. Muzammilii qofa deemee namicha kana gaafate yoo namichi kun Muzammiliin gane Muzammilii waliin taane wanni keessaa ba'u hin jiru. Muzammilii waliin taane namicha kana kokkee qabne seeraan obboleettii keenya harkaa fudhanna jechuudha. Malee abaluu keessaa ba'e abaluu beekaadha abaluu wallaalaadha waliin taane eessatti argamne. Akkaawuntii feekiidha barfama. Haadha Faaxeetii fi Mubaarak maakiin dogongoriin dhaggeeffadha. Namni mucattii harkaa qabu namni mucattii baasuu danda'u Muzammiliin qofa. Tokkoffaa Muzammilii fi namichi wajjin jiran isa dubartii itti ergaa ture dubartii tana bichaan baafne hedduu baasaa ture. Muzammil yoo birrii naa dabalamuuf taate malee ila dhaggeeffadha. Har'aami kan inni baasisaa ture yeroo dheeraadha. Muzammil maa harkaa qabu. Yaada biraa dhiisaa. Dhageessa Muzammil obboleessa keenya yoo birrii nu gaafate kennuudhaa qophiidha obboleessu. Maalaasaa ashmurii haasoftaati immoo. Nu gaafata taanaan namoonni jibbaa dhuunfaa birrii naa kennaa nan dadhabe nu jedhe taanaan hin kennina. Maal ta'e jiru? jibbaa dhuunfaa Mujattiin eddoo kamirraa baate maki eddoo kamirraa baate mujattiin qoyin gaafate. Mubaarak irraan jiru lamu malaal. Maal jedhu? Laa namtichi humna kiyyaa ol ta'e bilbila isaa hoodha. Mujattiin eessarraa baate? Barreessamee bishaadhamu bishaa. Bishaa jedhan bishaarraa baate. Bishaarraa baate mucattiin bishaarraa baate. Bishaarraa baate. Bakka ni